Ashamaa harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa biyya keessaa fi biyya alaatii kanneen lammii miidiyaa hordoftan lammii miidiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna. Duulli weerara daangaa lafa bahaa mootummoota naannolee lamaaniitiin jalqabuutu ifoomame. Dhiyeenya duulli weerara daangaa lafa Oromiyaa Bahaa fi Kibbaa bifa haarayaan banamuun lubbuu qonnaan bultoota Oromiyaa Bahaa fi godina Booranaa akkasumas godina Baalee wareega qaalii kafalchiisaa jiraachuun ifoome. Kanumaan wal qabatee weerara daangaa lafa bahaa Oromiyaa Harargee lameenii fi magaalaa Dirree Dhawaatiin duulli mootummoota lameenii mootummaa naannoo Hararii fi naannoo Somaalee qindoominaan yeroo wal fakkaataatti banameeti jira. Duulli weerartuu Somaalee kan obbo Mustafee Mohammadii Duulli weerartuu Somaalee kan obbo Mustafee Mohammad Umariin hoogganamtu magaalaa Dirree Dhawaatti bananiin intalo Oromoo haadha ilmaan lamaatii fi ulfa lakkuu ji'a addina siyaasa yaadoo wareeguun dhiiga isii biyyee shiraa itti uwwisuun duula ajandaa uummata Oromoo burjaajeessuu banuudhaan Somaalilaanditti Oromootatti duula baname yeroo dhiyoodha. Gama biraatiin bulchiinsi naannoo Harar kan waggoota 30 oliif siyaasa diinaa fayyadame uummata Oromoo balfuu aadaa godhate bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii wayitaa ammaan tana uummanni Oromoo daangaa Bahaa fi Kibbaatiin weeraramaa jiru kanatti weerara eenyummaa fi lafa uummata Oromoo magaalaa Harar irratti baneeti jira. Kanumaan wal qabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Harar haadholii Oromoo ilmaan yatiima guddisan sababa misooma kooriidariitiin manneen jalaa diiguudhaan lafa isaanirraa buqqaasuun qe'ee fi qabeenyarraa hongeessuudhaan gidira camtuu keessa naqe. Dhimma kana qulqulleeffachuuf dhaabbanni lammii miidiyaa haadholii Oromoo mootummaa naannoo Harar qabeenyarraa buqqaasee bilbilaan dubbisuudhaan mirkaneeffate. Tibbana ammoo ololli maqaa misooma magaalaa jedhuun baadiyyaalee Harargee baasamuuf saganteeffamuu odeeffannoon magaalaa Harar keessoodhaan lammii miidiyaa dhaqqabde saaxilteetti jirti. Dhimma magaalaa Hararii fi haadholii Oromoo mootummaan naannoo Harar magaalarraa buqqisee lammii miidiyaan dubbisee sababeeffachuudhaan dhiyeenya ammoo duulli miidiyaa hawaasaatii fi akkasumas duulli raayyaa miidiyaa magaalaa Harar lammii miidiyaa fi namoota magaalaa Harariif qabsaawaa jiran irratti banameeti jira.